Taap gochuu qofaan qarshii hedduun argamaa jira. Baay'een keessan akkuma beekamu yeroo darbe waa'ee nootkoinii sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti dhaga'aa turtaniitu. Baay'een keenya yeroo jalqaba nootkoinii dhufee namoonni hedduun hojjechaa turan shakkuu irraa kan ka'e dhiisnee jirra jechuudha. Garuu yeroo ammaa kana gabaa kiriptookaarensii keessatti nootkoiniin listed ta'ee waan jiruuf namoonni yeroo sana hojjechaa turan qarshii xiqqaadhaa haga guddaa argataniiru jechuudha. Yeroo ammaa kanallee kanumti isa fakkaatu taapswaap kan jedhamu tokko dhufee jira. Kanaaf iyyuu innis dhaabachuudhaaf guyyoota muraasa tafe waan ta'eef yeroo fi humna keenya baay'ee nu jalaa waan fudhatu waan hin qabneef yoo yaale gaariidha jedheen yaada. Liinkii taapswaapii isa sirrii eessaa akka argattanii fi kooyinii baay'ee yeroo gabaabaa keessatti akkamitti akka walitti qabuu dandeessan isiniin agarsiisa waan ta'eef viidiyoo kana haga dhumaatti na hordofaa. Liinkii taapswaapii isa sirrii teelegiraam chaanaalii koorra isiniif godhee waan hin jiruuf achirraa argachuu ni dandeessu jechuudha. Teelegiraam chaanaalii koo seenuudhaaf jalqaba gara teelegiraamii keessanii seenuudhaan iddoo sarchii irratti bifa argaa jirtan kanaan kaaniinuus teek jettanii sarchii gootanii chaanaalii koo argachuu ni dandeessu jechuudha. Erga gara chaanaalii kootii seentanii liinkii bootii taapswaapii asirra isiniif godhee waan hin jiruuf liinkicha tuquun gara bootii taapswaapii isa sirrii ni seentu jechuudha. Erga gara bootii sunii seentanii yeroo isin istaarti gootanii bootii sun jalqabsiistan inniyyuu barreeffama kanaa fi filannoowwan kana isiniif ni fida. Isinis kooyinii sun walitti qabachuu jalqabuudhaaf iddoo istaart naw jedhu kana tuquu qabdu jechuudha. Yeroo inni fuula kana isiniif fidu jalqaba wanti isin gochuu qabdan iddoo taaksii jedhu kana tuquudhaan taaksiiwwan kana hojjettanii gara kooyinii 300 argachuu ni dandeessu jechuudha. Akkuma argaa jirtan fakkeenyaaf anamma isa 200 kana hojjedheen jira. Inni salphaadha. Taaksiin isin hojjettanii jalqaba irratti teelegiraam chaanaalii isaanii foloo gootu. Sana booda tiwiiterii irratti akkaawuntii isaanii foloo gootu. Akkasumallee visit weebsaayitii kan jedhu kana weebsaayitii isaanii daawwachuudhaan kooyinii 200 riiwaard gochuu ni dandeessu jechuudha. Akkasitti anamma meeshinii kana xumureera waan ta'eef isin bifa kanaan kooyinii 200 kana argachuu ni dandeessu jechuudha. Taaksiin inni kan biraa kooyinii 100 isiniif argamsiisuu kan danda'u Connect Solana Wallet kan jedhu kanadha jechuudha. Isas tuquudhaan gara keessanii seentu inistiraakshini inni isiniif kennu kana hordoftanii kooyinii 100 kana argachuu ni dandeessu jechuudha. Inistiraakshiniin sunis appilikeeshinii Pantom jedhamu kana buufattanii Solana Walletii erga banantanii akkaawuntii keessan taapswaapii kana wajjin walitti koonnekti yoo gootan inniyyuu kooyinii 100 kana riiwaard isiniif godha yookaan isiniif ni kennaa jechuudha. Inni kan biraan immoo iddoo boost jedhu kana tuquudhaan fakkeenyaaf your daily boosters iddoo jedhu kana lamaan taapingi guuruu fi full tank kan jedhu kana guyyaatti keessatti yeroo tokko isiniif banama yookaan sa'aatii 24 isiniif ni banama waan ta'eef isa tuqxanii kooyinii hedduu walitti qabachuu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan immoo fakkeenyaaf maltii taap kan jedhu kun anama fakkeenyaaf levelii 7 irra jira. Levelii 7 kanarraa ol guddisuu yoo barbaade maltii taap kan jedhu kana tuqee geet it iddoo jedhu kana tuquu qofaadha jechuudha. Inni kunis immoo faayidaan isaa yeroo tokko yeroon taabii godhu kooyinii 7 walitti naaf qabaa jechuudha. Kilikii tokkoon yookaan taabii tokkoon kooyinii 7 walitti naaf qabaa jechuudha. Akkasumatti energy limit kan jedhu recharging speed kan jedhu kanaa fi taabbootii kan jedhu kana yoo recharge godhachaa deemne yookaan levelii keenya yoo guddisaa deemne baay'ee gaariidha jechuudha. Keessattuu wanti baay'ee isin fayyada jedhee yaadu taabbootii kanadha jechuudha. Kunis yeroo keessan baay'ee isiniif ni qusata. Garuu taabbootii kana fayyadamuudhaaf kooyinii 200 kennuufii qabdu jechuudha yookaan kooyinii 200 guuttattu jechuudha. Nama fakkeenyaaf guuttadheen jira. Inni kan inni isin fayyaduuf yeroo isin as keessa hin jirretti ofiisaa taabii isiniif godhaa jechuudha. Kooyinii hedduu isiniif argamsiisa waan ta'eef yoo fayyadamtan baay'ee gaariidha. Kooyinii 200 al tokko yoo riichaarjii gootan isin yoo gara taapswaapii kanaa dhufuu baattan iyyuu inni kooyinii walitti isiniif ni qabee kooyinii amma walitti isiniif qabee sun gara taapswaapii keessaniitti isiniif ni dabalaa jechuudha. Kanaaf iyyuu isallee yoo fayyadamtan gaariidha. Kanarraan kan hafee iddoo oopshinii taabii kana jala seentanii sa'aatiidhaan seenuudhaan kooyinii inni isiniif kennu taap gootanii walitti qabachuu ni dandeessu jechuudha. Ammaaf odeeffannoo ani amma isiniif kenne kanaan kooyinii kana walitti qabachuuf jaala akkasumallee viidiyoo kana laayik godhaa. Hiriyoota keessaniif illee akka isaan fayyadamaniif sheer gochuu hin dagatina. Anis odeeffannoo taapswaapii kanaa duukaa bu'ee maalirra akka ga'ee fi akkamitti kooyinii hedduu walitti qabachuu akka dandeessan viidiyoo biraa deebi'ee isiniif nan hojjedha. Akkasumallee karaa teelegiraam chaanaalii kootii isiniif barreessa waan teelegiraam chaanaalii koollee jooyin gootanii na eeguu hin dagatina. Waan daawwattaniif galatoomaa.